تزوج سلابية جيراننا كنا دلينا تنيمتي وي سلابية دلينا شرمال كي ما كنا أكثر تنيم كمالي بس وافق كمان ما سيرو دولار إنك دومان كمان ده إنك تكابتي مالي فكستي مي فوتو إستيراني ما شاء الله مستريات أنوران أك دبرتي أوروموت يجوا ታችን ኩለን ዩቲዩብ 92000 ኬ ገብታለችና እንደ ሀረርጌ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለችና ስለዚህ ከ90 ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ አከም ጅርተና ሻታ ሆርዶፍቶታ ኩለን ዩቲዩብ ከነጋ የሮ ዴራ ሆርዶፋ ቱርተኒ አማ ኩማ ዲባ ጉቴ አዋርዲ ፍዳቹ ደምቴቹ ኩማ ዲባ ጉቴ አዋርዲ ፍዳቹ ዳፍ yookam xiqqaate nama muraasa qofaaf namni hagi kun guunnaaniif gara awaardi dabartii saniifuu chaanaala kana namu subscribe goone hordofuu qofaa miti amma namni hordofuu fi namni subscribe goone walitti hin deemu laalu jirtanii duba maalumaan xuune isinin kafalchiisu waa isinirraa hir'isu bilbila keessan isin jalaan gubu sanuu subscribe godhaati kulanii kuma dhibba guunchisnee awaardi akka fudhattu haa goonu dubartoota yuutuubaroota dubartoota oromoo keessa nama lamma farati nama fudhachuu deemachuu isii dura mustariyaa umukaanasi fudhate itti aanee isiitu awaardii fudhachuu deemu malee dubartoonni hedduun ni dalagani malee gara awaardii sadarkaa awaardii kan dhufanii isaan lamaan kun dhufanii saniifuu kulanidhaas yeroo gabaabduu keessatti guyyoota muraasa keessatti akka awaardii si fuusisnu haa goonu sin jedha. Silver play batanii yuutuuba gaafa kuma dhibba seentu gaafa qaban waan siroo duraar eeggaddumaan qaban de. Eeggatta qabattee maaliif akkasitti mee footoo gadhiisteenaani? Eeggatta qabattee miira isaa. Egaa obboleettiin teenya akkuma beektanii kuma 90 fi lama seentee jirti akka dhalaa Oromootti akka dubara Oromootti akka shamara Oromootti riikardii lammaffaa bahuudhaaf yaaluu jirti akka sabskiraayipii kuma dhibba neexanii ummukaanus duubaan lammaffaa akka baatu duubaan akka tokkoffaa baatu akka gootan abdii isin irraa qabna kabajaa fi jaalalaan anillee egaa kuma dhibban seennee kuma takkaan naaf waan ta'eef rakkoon qabuti. Namni kumni 90 nagalatti argamusan akka kulanitu dhufanii anaaf isi wajjin ka guyyaa takka kuma dhibba seenutti akka wajjin qophii godhannutti affeerraa godhannutti kuma dhibba guutaaf jennee kabajaa fi jaalalaan isin gaafannaa akka subscribe gootanii kuma dhibba neexanii akka dhalaatti gaannuti gaa naannoo keenyatti akka dhalaa jenna akka duburaatti yookaan akka shamara Oromootti lammaffaa akka baatu abdii isin irraa qabna. Hono kullenga maashaallah mustariyaatti aanuudhaan akka dubartii Oromootti jechuudha. Kuma 92 irra jirti amma har'aan tana jechuudha. Kanaafuu edenumatti jechuudha kuma dhibba akka seentuun jaan. Maaliif? Jirra jirtu isin jecha kulanii tuub akkuma beekamtu kuma 98 irra jirti akkuma asirratti agartan kana beekamtu yeroo ta'u kuma dhibba akkanaaf guutanii isin irraa barbaadu jirtu. Tanaafu waan diimaa san duraan diimaa ture amma gurraachitee jiraamisa mallattoo subscribe jettu kana tuquudhaan namuutu sogaa ni jiraame wallahi dhugaa dubbachuudhaaf nama tokko subscribe godhuuf intarneeta gootus godhuu baatus tokkuma maaliin nama raas muramuu sun jiru wanti sirraa hiratu sun jiru garuu abbaa isinii bu'aa qaba. Tanaafu akka subscribe gootanii kuma dhibba gootan asumaan isin gaafadha. Bye. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን እንደምን አላችሁ? ዛሬ እዚህ ጋር የተገኘንበት ትልቁ ምክንያታችን ኩለን ዩቲዩብ 92000 ኬ ገብታለችና እንደ ሀረርጌ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ትገኛለችና ስለዚህ ከ92000 ኬ ወደ 100000 ኬ እንድትገባ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ድጋፋችሁ እንድታሳዩት ለማለት እንወዳለን። ኩለንዬ ኮንግራ እንወድሻለን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሀበጀምቶታ ፊ ዳወቶ ተኸኛ ካኒዶ ገረገራ ጅርተን እንት ከሰኑ አረዋን ቢራው ሶንቴን وانت كون سنيد دبوچ دفه وبليتي تينيا خولي تيوب يوتيوب دبرتي قيسا امكانو سكفا باتي اسينا مول لما فارتي اواردي فدوچو داف كوبي ريجرتي وانتي باذن الله ان شاء الله ربي غديتي اسنين قبيسين قبدي اسنين قبيسين جچايردي خنافو يوتيوب يسيدا ديتني سبسكرايب يوغوتن هركه قيسني واتكن خفلتن مالك خيشه قيسني راواتكن خفلتن سمو ديتني راواتكن خفلتن خنافو فيديو ميسين وجتو ديمتني لايك غوتني سبسكرايب غوتني يوتيوب يسيدا ججبيسون اسين قبدين سنينجا اني لين تكو شو جولت هارين سبسكرايب خيرا غافده اممو ولا فيني جير سبسكرايب خيني دي بيسافي اسينيزغا يونتي ارتنوران غافتين ادا خنافو سمانو كولانين دبرتو تقيسا نما هنو تدركا لم فارتي جبيني سيتين چمني سيتين
iddoo garagaraatti hojjetee yuutuuba mukaanus illee akkasumatti nama jabaadha dubartoota nuti qabnu keessaa isaanii guddadhaa isin jennaa ganaallee gara miliyoonaatti umrii dheeradhaati gara miliyoonaatti siqaa isin jennaa akkasumatti nutis nu jajjabeessaa isaanillee jajjabeessaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota Kulan YouTube akkam jirtan nagahuma qabdani arraantana Kulan YouTube dubartii jabduu dubartii taatee roga aartii irratti akkasumattis miidiyaa kana afaan Oromoo babal'isuu irratti kan hojjechaa jirtu dubartii taatee gahee dhiiraa ol hojjechaa jirtu obboleettiin teenya hedduu galatoomii jennaan. Subscribe kuma 98 jirti. Obboleettii teenya tana jajjabeessuu qabna waan ta'eef namuutu bakka jirtanii subscribe godhuudhaan obboleettii teenya cimsa amilee ta'aaf. Kanaan jechuu barbaada. Dubartoonni keenya ni danda'anii keessattuu Kulaniitiyu jabaadhuun siin jaakalanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya qaqqaalii akkam jirtu nagaa fayyaadha. Kulaniitub jechuun isii tana Kulaniitub gammachiisuuf takkimmoo akkuma uummanni na dura haasawaa turanitti subscribe kumni dubbii guutamee awwaardii fuunee awwaardii sangaa awwaardii jechuun dadhabinaa fi waan ilaarraan tana miidiyaa kana irratti itti lafoo jiru gammachuu jechuudha. Awwaardii akkuma namoottan garagaraa fuudhanii itti gammadanii ifturoo kaanii hunu awwaardii fuudheetiin jirjaanii beeksisa garagaraa footoo garagaraa ittiin kaan kana awwaardii jechuun akkuma dhibbarratti badhaasa YouTube sii kan nusanii YouTube kana gaa an lammaffaa mukaanus tokkoffaa jirti mustariyaan jechuu geeleen tiyya akkuma beektan isiin takkaffaa lammaffaa irratti argameetiin jira gaa sadaffaa irra eegaan hin ta'in alhamdulillah jeetiin jira jajjabinaa fi jabina keessan baay'atan osoo hin dhumne baatiin tan ilaa macarashaa irratti isiin eega 92 irraan jira 92 irraan jira kuma 8 innaa afaan see kuma 8 san namni hanqi takka warri subscribe godhin subscribe google banattanii nama birootis yoo goosistan godhuu dandeessan saniifuu gaa maal isiniin jenna gammachuu gaarii guyyaa gaarii yeroo gaarii isiniin jaa warri haftan immoo akkasumatti hedduun isin jaaladha isin kabajaa like fi subscribe heddummeessa Kulani teenya osoo beete silver play button YouTube gaafa kuma 100% gaafa qabattu siroo duraa eeggaddumaan qabadde eeggatta qabattee maaliif akkasitti mee footoo gadhiistee naan ilaabsise eeggadda qabadde miira isaa iddoo tokko maqaan gammachiisa maaliif ati ilmi namaa waan dalagu keessatti haa xiqqaatu haa guddatu firii dadhabbii isaa gaafa argatu waan nama gammachiisa. Ani YouTube irratti gaafa himan jirtu irraa kaasee si beeka wanni Oromootis si hordofan gaafa dubartii ta'uu wajjin akka dubartii Oromoo keessaa lammaffaa irra akka jirtu gara lammaffaa akka deemu jirtuun dhageettiin argaase haadha haati kanus tokkoffaa irra badhaasa fudhattee jirti mi soo saniifuu ammaatis dubartii ta'uu kee wajjin dubartii tattaaffattu dubartii dalagaa jaalattu dubartii halkan guyyaa wanta ta'uu kee nin beekas isnin arga wal beena waan ta'eef dhugaa dubbachuuf sun sitti qaata osoo argattillee jechuudha haa ta'u immoo sanumaa hoo hin arganne garuu itti dhiyaattee jirti. 92 irra jirra kuma 8 kuma 92 kuma 92 kuma 92 8 yafaa jechuudha kuma 8 yafaa irra hedduu amma namni uummata keenya komachuus hin barbaannu because Oromoon hedduudha maa subscribe goonee jira biraa fakkeenya godhaa maal jennee jirri biraa tirra qabu garuu keetuma karaa hojii jiraame afaanuma nagaatiin haga danda'ametti akka subscribe godhan uummanni kun garaa namatti hin jabaatu kanaa oolu subscribe godhuu danda'u heddummina hedduu qabna yeroo tokko nama hundaraan irratu waan irratu miti dhugaa dubbachuuf gaayis isiifammoo waan guddaadha hagam akka gammachuu qabu mee gammachuu sun qofatti akka hin gababban yuutuubaroota dhiiraa dila kan agartanii hundi isaanii fudhatanii jira waan isinis dhiyeenyatti torbaan kana keessa isii bira gahuu qaba guyyaa irraan tanaa sekondii 30 fudhadhaati guuta akka jidduun subscribe godhuu qofaan wanni sirraa irratti hin jiru garuu godhuu qofaan isiif waan ida'amuu jira ni gammachiisaan. Dhugaa dadhabinaa fi bu'aa bahii waa hedduutti dadhabdisan bakka bu'aa kee argachuudhaaf hedduu sitti tola fuuldura si oofu. Akkas. Kanaafuu seenaatii yuutuubii seenaatii wanta diimtuu san gartee miiqatti qaatee subscribe godhaa. Amma osuma laalu jirtan jidduun keessaa baha tana booda waan ilaasuu barbaadu jira ammas ni deebitan amma deebitan osuma asoo jirtanii baha deebi'a kanaafuu hin baane warri hin baane sun amma baha warri hin bahinis baha deebi'a baatanii jirtan mi agareetiin jiran itti aansee maaliin jechuu barbaada nam tokko gaafa subscribe kuma 100 geegaa waa hunda xumuratee jira hojii manaa isaa xumuramtee jirti jechuun hin danda'amu namni hundinuu roga irratti dalaguutu jira roga hundaan qaawwa gurguddaa hedduutu jira waa hedduu jira miidiyaan waraanaaf ruffaadha kanas waa hedduutu eeggataa dargaggoo kana hundaa'uu itti gaafatama guddaa tokkootu kadur caalaa irra jira isiis
أما يسيس بر وأمبراتي متبر اللي ما رخيصة قوة سيني هدو والله سيني بربادة ينوني بربادة هدو مالتا في قابي كمان خطو نجان قرمنا هنا نوجين سيني اتقاوة سامي جلو خنا ولين جواني وجنة بانس نجتشو بربادة إن شاء الله خنامي قالوا والله أنا واردين ومبيع والله كانت تبس مالي بجنان بقى أنا ما انترفو ميكا كذا انترفو رديادو وانترفو كنا ورجول لنا ما سايبوتن كيا ور انترفو قدام ميتو جرا إذا انترفو رديادو نانجان نيندي دمالي فين تاني بيتا بقى نمر عدته أواردي متى كيا واني تدر بسم فودة إفدو بخاي بقى إف بس نيجا أنا ما انترفو نيا مدين سدرتي سياسني كذا أقام ترامي سدر agar tani wallahi ada kan angka ini من dilarang tanah baka san furat deh malah kangge ilaran tanah dadabbi fi bu aboy khiye baka agam macu khiye bisa caw akastin interfoto hubad ilaran interfongo ne namma bagan golindis gabsan rabari dahu amma sambo daga wanta stepi kama mon kon gold di tujira gold di million ratti inshallah million ratti diamond di tujira mercury tabaddu jira ta inu mai atinagar dufte sifa ka kalawati ni baddi warri fudega سميلين مقرات مليون راتي تدهباسن ترين راتي سي نا سبسكرايبي جدو تنا تسبرني براسا مليون كنا راتسني براسا مليون كنا مليون دي براتيس مليون دي بفاتا ونوني دي يوم سنة نافيت مليون دي مليون يا بقى أورومون هوند تكارس سلكي فرته سبسكرايب مازبني خام مقراجو سبتر سلكي ميدان بيبي أكو مقبتي سبسكرايب أبغى سينا أنا سنجد دعوة تخينيا بدا قالتهم أنا إيميلي تيفوفا ورن بمدنس قالتهم ورن خمتنس قالتهم ورن كيت أنا وانا دادا قالتهم وانا جالة تاني في سنجالنا السلام عليكم السلام عليكم هردفتوتا كلني تيوب بقى جراتن بقى جراتني أنيس بقى جراتني هونو كلنجا ما شاء الله مستريات أنوران أك دبرتي أوروموت يجوا كم سكالتا ميلا مرة جرتي أما أران تنا يجوا أنا أفو إذا نمتي يجوا كم دبّا كسينتون جان مالي ندان دام أرومتي كم دبّا كسين مالي في نمني خيني دوران سبسكرايب تكو himbe ko beita himbe ko rai male amma fakanya man badiya kai so gande man hanga asila arsiti so gande muntunu wallahi YouTube ka yabe kan nabe kan ojiti yal nalalani kar okay malin je umman miliyoti kate na miliyana dide mi ol hitu nabe ka mali subscribe ngone akasin je chutre edan abang yaw yato ko sama nakatta ote subscribe nangone bilbes hadise sente nangone lalu jire drama ka lalu jire habba mali subscribe nangone jenna bargu yutin si goda nange arad dimtu santo ken addeisa boruna raqa jala la gaizar na dumeju jire ni subscribe ko gutaka to godan like ida video laltan like guyu gotan male khana sadaba sufi fada liking bika like ko jala la gaisa khara si gode khaboru si raqa su ni jire garu subscribe barnamni si gode iyada to bar garu ittifaqati male amma difamega amma gutaka gote mallato bilbila ko famullas duraan dimtu namni arrasi gode boru si raqa amma adida bikisan tagafasiti ni ganis aywa anafu kullani tenya subscribe goda by the way subscribing follow namni si godu hunkul lafa hojii itti fufisan hojjechu waan namoonni biraa laffaatii waggaa 7-8 fitan nuti waggaa 2 finnee turre arrammoo waggaa tokko keessatti anamma karoorra kiyya miliyoona seenuudha akka shayxaanatiin dalaguu deemammas awwaardii bira kuttee shayxaanin dadhabuumi akka shayxaanatiin dalaguu akkas dalaguu qabdaatis jabaachuu qabdee abshir rakkoon qabu garuu awwaardii bira kuttee wanni fuudhufteem daqata daabaa anta dahabaa amma yaani oromoo keessatti kadaabaa parsanaalii namni fuudhu ana inshallah yoo rabbi jabaadhu hojjedhu dubartiirraa eenyu ta'uu qaba dubartiirraa onna dhugaadis ana dubartiirraa yaa onna daban sombaan nama bitaa qabanis takka farra ta'uun qabu kanaafu dubartiirraa awwaardii kan miliyoona san fuudhu qabu tajinni tabaddu san ta'ilu manarkinne ta daa'imman di takka tabaddu takka jira amma miliyoona amma takkatti miliyoona niyyanneemi
amata shan keessatti miliyoona 100 Miliyoona 100 waaw. inshallah Yoo yaa Rabbi jee. maaliif hawaasa gaarii qabna Hawaasa gaarii. hawaasa jaalalaa qabna hawaasa xiqqoo ati daleeddeef hedduus jaalatu qabna hojii hawaasa kana fayyaddu hawaasa kana waan hawaasa itti kijibnuu fi waan adda adda dalinu hojiilee hawaasa fayyaddu hawaasni waa irraa baru hawaasni itti mataa ol nuun qabatu yuutuubara hawaasa fayyadu hawaasni ittiin boonu ta'uu qabna yeroo takka yoo laalle kulanii ta'e namni akka yuutuubaroota Oromoo tiktokoroota Oromoo tuffatu hin jiru jeetiin nama amanuun maaliif jee itti fufiinsaan namni hojii qulqullina qabu hojii barnoota namaa kan itti fufiinsaan hojjechaa jiru hin jiru jee waan hin amanuuf. Nufaisa. Kanaafuu hanga irraa yuutuubaroota hin jaamnu nuti hundi. Maal jaamnatu? Bakka harka hiikkachuu turre malee amma booda yuutuubaroota taanee akka hojjennu nurraa eegamu. Amma fakkeenyaaf an amma istiidiyoo kiyya piroodaakshina kiyya irratti miliyoona 3 waliin investi godhe. Wallaahi billaahi sin jaa miliyoona 3 ol kan inni irraa hin nyaadda irraa hin dhugan jenna. Meeshaa piroodakshinaa guutuun qaba. Inshallah amma sadarkaa Hollywoodii fi warra Naayijeeriyaatti waliin dorgomuu yoo ta'e malee hin jiru sadarkaan ani irratti karoorsee jechuudha. Kanaafuu akkana sagantaa itti qabattee barnootaanis ijaartee yoo fuula duratti deemte intala dubaraati intala xiqqoo bareedduudha carraa gaggaarii hedduu qabda guddachuu dandeessa. Wanni ijoollee teenyaafis irra guddaa moraalii baqa kaanis maallaqa yuutuubaatiif dalaga maallaqa yuutuubaa yoo ta'e namni amata 2 fi 3 osoo maallaqa yuutuuba irraa harkatu hin taa'u fakkeenyaaf taa'eetiin ofirratti dalagee meentaalii jaaramee ikonomikaalii piroodaakshinaas waa hunda kwaalitii fi kwaantitii hunda sirreeffadhee qalbii takkaan yoo xiqqaate nama 35 irraa hanga 100tiif carraa hojii uume bakka liidera ta'ee oofaadha fuula duratti. Yoo bika kanatti bari yoo maallaqa yuutuubaatiif hojjennu taate amma yuutuubni kiyya 92 jira. 92 jira. Yuutuubiin kiyya 1000 takka sabiskiraayibiin gaafa 1000 takka kafaltumsan naa kafaluutu. Yooni maallaqaaf kan hin hojjetu taate hojii bareedduu waan qulqullina qabu waan uummata bira fudhatama qabu yooni dalaguu hin barbaanne amal lama guutuu osoo hin dalayne kara biyyaa eegaan galee amma amal lamaa fi cina amal lama fixe. Garuu amal lameen kan osoo hin dalayne hin taa'u. Qaayiduma namoota jajjabooti tun hin sodaatin rakkoon qabu san wanni dabare. Kuma dhibbaa amma guutuun warri silaa kuma dhibba fuudhee awwaardii fuudhee kun warra na boodaati. Warra na boodaati. Saniifuu guyyaan na awwaardii fuudhee dhimmaa fi warri agartanii hin beekne boo'eetiin isin agarsiisa gammachuu fi gaddaa kiyya garuu warri fadhu ni jira hin jiru maaliif jennaan akka falee taphadheetiin fataa zanaa jechuudha fataa zanaa isin hojjenna kuma dhibba garuu gaafaan seene inshaallah. Qawxii goona dachii tana. Ambar waan isin jiru kulle kuma dhibba jechuun bakka gaa waan guyyaa takka seentu. Waan ifin kanaaf nutiitu ulfeessee jiraa'u amma uummanni keenya nu ajaa'ibu jira amma fakkeenyaaf ani siifin eegaan hojii dhaabee ture sabiskiraayibarri kiyya kuma dhibba 250 jira amma. 50 jira. Garuu dalaguutti hin jiru maaliif hawaasa lubbuu qabu keessa waan hin beeku. Kanaafuu uummanni keenya uummata sabiskiraayib godhu amata kana miliyoonaan seenaa asumaan Rooraastiyuub sabiskiraayib godhaa miliyoona naqaa wallaahi abdiin isin irraa qaba hedduun isin jaaladhan amma godhaa deemaa asumaan osoo viidiyoo sana ilaaltanii. Ani maali ni beektaa diraamaati baadiyyaa taatee dalaytu sana osoo sin agarrin barnoomoo baadiyyaa gawwaasanii si se'u ture. Wallaahi. Akkasiin se'u ture. Bakka ati artistii miti jechuun. Jechuudha bakka ani jiraami. Aktii hojjaan. Aktii hojjaan. Ani amma fakkeenyaaf gawwaa ta'e yoo hin dalage namni gawwaa yoo naan jee ni hin gammada. Maaliif tiyaatiraan leenjisuu ture beektaa tiyaatira. Gaaf takka nama shisha dhugu ta'e qormaata ture nuti nama 45 turre nama shisha dhugu ta'eetiin dabaree poolisiin dhufee bakka aktii ati agarsiistu san booda nama poolisichaan ta'e bakka ol jijjiiree jaalala irratti sammaas waan nama boochisu boo'eetiin dalage karaa hedduutti yookaan dalagu bakka mucaan kun jinni illee ta'e yoo jaanne ni taha. Sakraana ta'eetiin nama filima tokko kan nama dalagu jiru jira sakkaaraa miirraa oliisee. Nama akkana farchoota na keessa gangalatu ta'e maaliif ergaan dabarsuu barbaadu jira beekta. San booda hoggan ol darbe alla kun farshoo dhuga gana jechuudha. Waliin darbine gana. Amma eegaa
Okay. Baru waayee lafarra dalagu jira. Oh, Sanbooda Sumaanii gadda. hoggasan ammaani sarpiraayiz hin ta'u. Ibdura itti qophaa'ee waan hin jiru. Qopheessee waa hunda waan fixee jirtu jechuun normaal asii. Awwa kubbar yaaboo war kun aadamoo ta'ee dalagaa mitmittaa barga uwaasanii jaa. Mitmittaa. Niin gammada. Wallaahi billahi maaliif gahee hojiiti yaa baadhee jee waan hin amanuuf. Dhugaa kee. Jabeenyi nu kanaan ibsama. Kanaan ibsama. Hoggaanin khafraa ta'ee dalagu tokko nagarra kan mootoraan ijoollee ganda dhufee binaan caccabsa rifeensa kana diimee duriyyuma irraa waliin fakkaadhu. Dirriyyuma. San akkasii gaa bakka aartii keessa waan jirtu jechuun waan hunda fakkeessuu danda'uu qabda bakka waan hunda. Taatee harkamuu fakkeessuu miti. Taatee harkamu akkuma san taate. Miskiina yoo taate miskiina irraa hudduu cittoo ta'uu qabda. Dirqama. Durriyyee tana durriyyee irraa haablee akka nama fixee firraa lukkise namaan jiru ta'uu Garuu danda'u. ati kamirraa toltanii beektaa? Akka mitmittaa. Hundarraa bitalla. Hundarraa bitalla. Kanaafuu turtii gaarii waliin taasifne kanaaf. Turtii gaarii bareedaa akka gamanumaanuu Amirshoodhaa wajjin kun wal agarree ijoollee dirreedoo agaataa hin agariin hunda warra isin dachii gubbaa laaltan anis lafatti kun hundaa wajjin wal agarree jira. Anarra wal agarree garuu maaliif jaartii na jalaan hin nafsisin. Ayyee arma wal agarree Takka meereef amma walitti dhufne. Ammoo walitti dhufne. Ammoo walitti dhufne ammoo kun interviews dalagu jira. Namni qalbii diyyallee dhuga zaayaa. Dirqama gaa fudhachuu qabna. Akkasii hedduu isin jaalannaa isin kabajna. Amirshoo gaa hun akkuma beektanii shoo isin jenna moo kam isin jenna sa maqaa. Amirshoo. Amirshoo. Amirshoo barseenaan itti qaba. Ummatiyyaan na baasanii beektaa. Wallahi. Nama torba. Wallahi. Amirshoo isin jette waan isin jette. Amirshoo. Amirshoo. Shoon sababa qabu jiru. Waatu jira jechuudha. Nama faashishoo dorgomuu danda'u fakkaatu. Bakka sanumarraa. Sanumarraa Gaafa biraatiin explain godha intervii bakka guddaatti OBN yookaan TV irratti. Maal ana biratti interfuun dhiyaattu? Lakki dubbii Amirshoo kana nama hedduu gaafii ta'ee jira. Namoota gurguddaa biyyi tun qabdu warra biyya bulchuu politikaal paartii hundaan na gaafate shoo maalirraa jaamte. Kanammoo fuula duratti miidiyaa guddaa wayii takka irratti keetis guddaadha. Biyyattii irrattis biroodkaastii irratti eeggadha. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Sharmaarkee fi Kullee. Akkamitti jirtu Sharmaarkee waan dhuftee faasa eegammata wajjin. Atiin nayaame gaa waan nayaamteef ati beekaati. Waan ati nayaamteef na gaafadhu niin haasawaa jechuudha. Yuutuubni kiyya akka kuma 90 irra jiru ni beekta. Dhiyeenya kana naa himanii muwaaziin naa hime yuutuubni siidhaa akkuma 92 irra jira. Nama 8 hafeef jedhanii nama 8 ol waan hin qabuuf jecha haala kamiin si dabarsaa je'eetiin isa gaafannaan hin danda'amuutiin nama kee kasii hojii jiru akka subscribe kuma dhibba guutanii fi awwaardi harkattu gawsisii fi naan jee. Martiin teenya hundinuu nutiif takkaffaadha jennee jirra nuti. Bakka takkaffaara nu kan Takkaffaadha. Hundi isaanii dubartiin teenya. Kabaroota bareedduu nu kan dhitan. Galatoomaa hedduu takka. Saniifuu gaa awwaartii kana fuunee dachii tana qabxii goonee akka dhalaa Oromootti akka dhalaa dubartootaatti anammoo nama takka kophaa kiyyaa yuutuuba kiyyaa kana irratti waa hedduu dalaguudhaan firaankii diraamaa waan garaagaraa interfuu dalaguudhaan kuma dhibbaan nagajee tattaafachuu jira. Amma gaa mata lamee kana irratti dalaguutti hin jiru hanga kara biyyaa galee kana saniifuu gaa uummata kanaan maal jettaamme. Egaa subscribe guutaa fi nama kuma 8 hafee kuma 8 jechuun eedanutti viidiyoon kun amma gadhiifamerraa laaftutti siif ni godhanii viidiyoo kana sheer waliif ni godhanii namni kun 8 jechuun kuma 8 moo kuma 8 hanga nama xiqqaadha nama xiqqaadha. Anu namaan itti dawwalee si goosuu danda'a sirkiidha. Itti dawwalee gooyisaa waana. Peejii fa'aa keessa naqee sheer godhaa jeetumaan gooyisasiif fumaa takka illee yaadiin uummanni keenya dubartii teenya cinaa dhaabbachuu nama jaalatu kanaafuu si cinaa ni dhaabbatanii ati immoo dubartii cimtuudha kullee teenya cinaa dhaabbadhaa isiin jenna hordoftoota keenya. Hayyee gamanumaanuu gaafii takkaan si gaafadha. Amma yuutuubni kiyya kullanii tuubjaa namni hedduu kullanii tuubiin na beekama. Feesbuukni kiyya OPG fi kullee haradfaanaan jaanii kullee abdii ammaan godhe malee saniifuu kullee tuubirraa kullanii tuubirraa kullee kan dhiiseetiin tuubii kana kaasuu fedha. Tuubii kana maqaa maal tuubii kun maqaa keenyaa miti maqaa yuutuubaati. Amma giseen kuma dhibba seene maqaa kana tuubii kana kaaseetiin maqaa biroo maaliin abbaa kiyyaan kaayamu. Lakki hin kaayiniin siin jaan akka kiyyatti. Maalin ka? Kullee tuubumaan itti hafuufu maaliif badhaasni awwaardis
kullee tuubiin dhufaami. Ammas guddaa miliyoona seente kullee tuubumaan dhufa malee jirtee dhufuudhaan uummanni kaampaanii illee sirraanii haaranii ta'a. Shalagii keessa galcha. Tuubii san kaasuun fedha. Noon kaasin maaliif duraan maa boota? Duraan fedheetumaan tuubiin kun waa yuutuba keessa jiru tuubii godhee haa. Amma tuubiin kun ka isaaniiti beektaa? Warra kaampaaniiti maqaa isaanii ni jaalatanii ifiifuu subscribe sii godhan. Ifiifuu waan sii godhan jecha namni tooftaatti fayyadamu waan ta'eef kullee atillee kaasuu baattu irra jira. Ana baay'ee moo amma nama birootiin godhateeti yaadu jira yoo ati immoo amma ati kana matakkaatti yaada naaf kunni jeetiin gaabii kan irratti. Badhee hayaaniin sii kan hin barbaachisu bakka duraan silaa kullee abdii jettee hagootu yoo taate badhaasni warri isanis kullee abdii sii dhufa. Amma garuutu kullee tuubii irra gootee waan jirtuuf jecha sanumaan sii dhufa. Uummanni kaampaaniis maqaa isaaniif fadhan. Tuubtuub kana ni fadhanii tanaaf bakka gooteef gammachuun isaanis kuma dhibba sii naqan miliyoona ammas akkasii naqaniif tuub kana kaasinii. Bakka yaada nama birootis lamaa fi sadii daanna ka sharmaarkee hajaalu hin jiru gaandanyaan isaa. Saniifuu bakka saniifuu eega akkas taa'e gaariidhaan jaanii mee gamanumaan dhaamsa uummata Oromootiif qabdu akka yuutuub irraa badee gamanumaan waan biroo dalagu jiru kanatti mee maal jettaan uummataan? Wanni jennu yoo jiraate gaati biyya dhufnaan dalagaa laafiste irra guddaa gaafa achi jirtan way silaa biyya jiraanne kana daleena jettanii way silaa biyya daleene sharmaarkee maa kana akkas jettanii biyya guddaa dhaqan haajaa garagaraati jira sagantaa qopheessuun haala nama dhibaa diraamaa deeqaa 15 hangatti nama dhibu agartanii san keessa dabarree nuti akkasitti dalaguu turre kanaafuu manni keenya hojiin biyya keessa gisee teessee silaa waa hundinuu siif guutuudhaan harkatti jettee adda akka Afriikaatti hin danda'amu. Kanaafuu si jajjabeessu akka qaban waan sirraa irra ta'een gamas cinaa dhaabbachuu akka qabanii fi akkasumatti illee hojii amma dura hojjetteen daran akka waan duraan daleede caalaa sabskraayibii miliyoona akka seentuuf si jajjabeessuun irraa eeggama waan jiruun kanumaan hawaasa kee hordoftoota kee warra si cinaa dhaabbachuu deeggarsa waan danda'amuun fakkeenyaaf meeshaalee kaameraaf kana kanaas hin qabdu niin beeka namarraa fuutee dalagu jirta kireeffattee faa dalagu jirta saniifaa cinaa dhaabbachuu qabanii jeetiin yaada keessaafuu kaameraa 5D bareedaan ammaa dhufe. 5D surprise na godhuu qabdan arra keessaafuu kuma dhibbarratti nama hedduutu amma kuma dhibbarra surprise goona jira. Kanaafuu bakka kaameraa si bitanii kompiitara si bitanii waan garaagaraa kana. Asis editingii akka gaarii baradhu. Editingii ni seena gaa duraan ni danda'a amma hirree. No ati kan mobaayilaa dandeessa malee kaameraan barree waan ni dhaan barree kompiitara akka gaarii baruu qabdee. Ni dandeessaa kompiitara? Mee wallahi. Bakka kompiitaras bitaaf bakka. Si bitanii? Naa bitanii. Waan hunda naa binnaan wanni hundi surprise na godhuu qabdan kuma dhibbaa kanarratti laaptooppii dhufuu qaba kaameraan dhufuu qaba wanni hundi qophaa'anaan dalagaan itti fufti jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu subscribe kuma dhibbaa akka seentuuf gumaacha godhaa kulanii cinaa dhaabbadhaa kulleetu keessanii isiniin jenna. Akkam jirtan nagaa keessanii isiniin jecha guyyaa har'aa kulanii biratti argamna. Kulanii jechuun egaa miccoo ajaa'ibaati. Inni ashqaabbattee illee naan hin jeenaati. Miccoo ajaa'ibaati. Yuutuubara yeroo ammaa akka Harargeetti lammaffaa irratti argamti. Namoota kaas dura jiraansa. Saniifuu yuutuuba isii kana 92 moo kanarra jirti. Kanaafuu nama 8,000 qofaa jira. Oromoo miliyoona 70 keessaa namni 92 qofti subscribe godhuun qaanyiidha maqaa keenyaafis gaarii miti. Saniifuu namni 8,000 irraa haftan 100 galchaanii 100 galtee silvara san harkasiitiin haa gaattu kanaafuu akkana haa gootu saniifuu 100 guuta warri na beektanis gamanumaanuu maqaa kiyyaa warri godhe keessattu badhaasa qaba saniifuu maammeeniif jecha goone jaa koomentis godha bakka saniifuu wallahi hedduun jaaladha micootana akka obbaleetitti akka waa hundaatti kanaafuu subscribe godha like godha share godha yuutuubasii 100 miti 200 gaha qaanyiidha wallahi intalti dhalaa takka hojjattee ifiif waraabde ifiif edit godhattee gaafa nam 90 qofa subscribe si ta'u akka dhiira dalaydee jechuudha. Kanaafuu nutis maqaa taa goonu subscribe godhanii isiniin jaa. Horaa bulaa. Ayyee.